Hoboo qabna loltuu jabeeffanneere kanuma falli jiru yoo yaa akkamitti dhaggeeffattoota daawwattoota xiinxalaa bilaashaa mabbaa caalii yookaan mucaa namaa nagaan kee bakka jirtan maratti sinaa ga'u nagaa kottaan suuraan ergaalee gaggaabduu qabxii 2-3 isinitti dubbadheetan gargaraa namni yaada kennachuu barbaadanis dhuftanii dubbatachuu dandeessu daqiiqaa muraasa walii wajjin turra yeroo walirraan fudhannu egaa ajandaa silaa dhaloonni siyaasa ilee sibiilaa geggeessanii yookaan siyaasa gaararraa ajandaa ma fuudhanii afarsu amma gidduu kana afarsamaa jiru gaa ilma buufaa hafuura jawweetii fi waa'ee dhimma milishaan akkasinitti namatti taphattu jechaadha. Viidiyoo tokko baasaniitu afarsu jechaadha. Mee Oromoo gaaffii tokko wal gaafanna. Milishaa dhiisiiti morma Oromoo kutee fuudhee yoo mukatti kaa'ee diree maal fidde? Isa iyyuu irraanfadhu. Yeroo Hacaaluu guyyaa saafaa magaalaa Finfinnee walakkaa Nuura Oromiyaa irratti qaagoran lafa buusan maal fidde? Ajandaa torbee tokko biizinesii ittiin isheef kan goofandii waan garaa garaa banataniitti maallaqa saamatanii keessaa balaan wal ijaaranii ajandaa muraasa godhataniitu keessaa galamiti. Maaltu ta'e yeroo Oromoora? Dhugaa Hacaaluutu ba'e. Kanaaf dhalootuma waa argitee afarsitee yeroodhaan bullusitee yeroodhaan maaliif uummata kana akkasitti burjaajessaa jiraachisuudhaaf umurii diinaa kan dheeressu warroota akka kanaati jechaadha. Ajandaa akka Oromoon xiyyeeffatee kaayyoo isaa fi ejjennoo isaa tokko godhatee waraana isaa biraan dhaabbanne ganama galgala du'anii kaa'aniitu ajandaa dhalanii miixatanii dhalanii fidaniitu Oromoo ittiin gurra burjaajessu jechaadha. Milishaan nama dararuun har'a eegale kaleessa eegale waggaa 250 eega Oromoon sirna kolonii impaayera Itoophiyaa jalatti kufee ka'ee duumaa jira wanta akkasii jechaadha. Wanta amma waan adda godhu tokko hin jiru. Fallisaas immoo miidiyaa irratti reebicha milishaanaa Oromoo dubartii Oromoo intala Oromoo yookaan maanguddoo Oromoo irratti gootu fiddee miidiyaa irratti afarsu miidiyaa irratti agarsiistee yuutuubii irratti biizinesii ittiin hojjetachuu yoo ta'e ala waan uummata sana yookaan uummata miidhame sana waan fayyadu tokko qaba yookaan uummata garbummaa jala jiru uummati garbummaa jala jiru namni miidiyaadhaan bilisoome tokko hin jiru. Beekka dhaloota amma baay'ee rakkisaadha dhaloota amma jiru maqaa dhaloota qubee fakkaatee socho'aa jiru wallaalota danuutu jira beekka warra sammuudhaan garboome waa tokko beekkadha nama qawweedhaan garboome qawweedhaan bilisa baasta. Nama sammuuraan garboome garuu bilisa baasuu dandeessu. Dhaloonni irra miidiyaa irraa ajandaa uumee ajandaa achi afarsee afarsu kuni sammuuraan warra garboomanidha jechaadha. Fakkeenyaaf bilbila kana argita. Bilbila na bira jiru kana fuudhee waan hin barbaadin goraachaadha amma cufamee ma jira callisee ta'a jechaadha. Yoo hin barbaade fuudhee nan bilbila waan barbaade irraa ilaalee itti gargaaramuu nan danda'a. Dhaloota akkasii guutee jira miidiyaa irra warra jiran kun dhaloota akka bilbila kanaa jechaadha. Yoo namni itti bu'ee malee kan socho'uu hin dandeenye. Hafuura namaatiin fakkeenyaaf amma jawween kee wama qabsoon har'a Oromiyaan bilisoomsu fakkeessee biizinesii hojjetachaatti jira. Dhaloota akkasii jira. Yaadate yoo ta'e waggaa 2-3 bara namaa hin jedhee dhaloota Jawaar paaswoordiidhaan cufatee sokketu jira. Yeroo inni dhufee banu duwwaa amma kompiitaras jiru fuuldura koo jiru kana yeroo barbaadetti cufee jira jechuudha. Yeroo barbaadetti kaasetanii itti gargaaramaa jechuudha. Akka kana goree deemni dhaloota akkasii jira. Warra akkasii yoomillee faayidaa siif hin qabdu beekadha. Miidiyaa irratti olaantummaa qabu eeyyee garuu miidiyaa irratti sababii bilisoome tokko hin jiru qaba. Miidiyaa irraa waan fidan tokko hin qabani. Maaf jennaan ragaan immoo ragaa madiyoo kanaa siiqan. Gaafa inni dhabame maal jira warri miidiyaa irratti ni ijaarratee jiru kun amma munna ganda amantiin wal jala yaatu maal jettee mee itti Jawaaritti bu'ii masaraa gumnaatti. Masaraa gubuu miti kosii mana see baroon gubne beekadha. Miidiyaa irratti masaraa gubanii akka miidiyaatti. Dhaadannoo yoo ta'e jecha waa fiduu hin danda'an. Ajandaa kunoo akka qalbiin Oromoo gartokko ta'e Oromoo burjaajisuudhaaf garuu shoora guddaa kan taphatu jara kana jechaadha. Ganamaa galgala shoora guddaa Oromoo irratti kan taphatu warra dhalootanii burjaajisee akkasitti mataa isaanii qulfii isaa furtuu isaa keessaa fuudhee sokkee yeroo barbaade akkuma konkolaataa dhaqeetti kaa'ee kaafatu yookaan mootiidhaan kaafatu akka godheetti sochoofata kun akkasitti fakkeessu jechaadha. Oromoodhaa wanti dhufu jira. Dhala Oromooti wanti dhufu jira. Rakkoo Oromoo miidiyaa irratti afarsitee burjaajisitee ummatichumatu ajandaa itti laattaan ala falli Oromoo tokko qawwee duwwaadha. Eenyu dhufee geeddaruu hin danda'u kana. Oromoon bilisa ba'uu yoo barbaade qawwee tamanuu duwwaadha kan isa bilisa baasus kan kabaja isaa kennaa jirus. Maaliif Gujiitti maaliif Booranatti maaliif maraachaa turan Wallagatti maaliif maraachaa turan lafa waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u maaliif namni waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo ba'a maaliif jaallata. Lafa inni dhaqee bilisa baasee isaa wajjin jiraatu keessatti bilisummaan maal akka fakkaatu dhandhamee waan argeef beekadha. Waan addaa tokko miti. Lafa waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u waan addaa tokko samiirraa buusee kenneefi miti beekadha. Afuuruma nagaan ba'ee galuusaa sanatti gammadeeti. Bilisummaan maal akka fakkaatu dhandhamee waan argeef waraana kana cicceetu inni yeessi inni waan qabne qotee bulaan ati tuffatu wallaalaa ati beekumsa qabu jettu siisaa anayyuu Oromooti anatu siyaasa Oromoo beeka jettu si gara sittitu diraama ati hojjettu gara sitti darbee sokkeedha ni kuteera diinni isaa akka ta'e beeka maaliif akka lolu beeka maalirratti akka lolu beeka yoom akka lolu beeka jecha Oromootichi ati garuu maqaa siyaasaatiinitu yeroo barbaadetti dhufte afaan isaatiin himateeraan jawween beekatu maal jedhee namni siyaasa jechuun naggaadeedha jedhe naggaadee waan gabaan barbaadu gabaa fuutee baataadha amma Oromoo waan barbaadu maaloodha warri miidiyaa irratti ijaarrate walola barbaadu miti afarsuu barbaadu miti isuma kanaaf gadi ba'ee jecha yeroo dhufee afuura Oromootti baafatee waan maratee ol deebi'ee ta'a. Dhiigilmaan Oromoo immoo beekadha waan nama dhiisu miti. Sigaleera irra guddaa ammaanii yakka guddaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ammallee harcaatonni dalagaatti jiru isee kana irratti maroon akka hojjetu abdiin qaba irratti hojjedha. Battaleedhaa fi jirdaa yookaan sanyiin isin jettanii warra kaleessa isaan gargaaraa ture yookaan immoo warra sabboontota turan qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa keessa isaan gargaaran tokko lamaan funaansaatti jiru namarraa dubbachaatti jiru hin jiru. Ijoolleen qadiidaa waan nabee waa'ee goosaatii walidhanii waan jiranii fi wanta horroo guduruu wallagga naannoo shaambuu keessatti deemaa jiru dubbachuun barbaadanii jechaadha. Gosa keessa baata maaloo keessa baata gosa baluurratti keeraanitti wal doorsisu wanta ta'eef isa kanarraa dubbachuun barbaadan. Naannoo Amboof naannaa ishee keessatti Gindabarat fa'aa kana keessatti wanta deemaa jiru kana Jibaat fa'aa keessatti wanta deemaa jiru kana dubbachuun barbaadanii jechaadha. Dararaa uummata irra gahaatti jiru.
namoota kaleessa maaddii irraa nyaata irratti bobbaatti jirti sanyiidhaa fi battalleen jecha sabboontota funaansisaatti tokko lama dararaa hamaa deemaatti jira uummata kanarratti isinitti meenture hojii isaanii kana booddee kan mataa ol deebi'aniitu warra kaleessa isaan gargaara warra sabboontota ta'an tokko lamaan funaansiisuudha isuma kana hojjechaa jirti battalleen ammoo shaambuu keessa deemtee horroo keessa deemtee uummata akkasii dararaatti jirti jecha irraa dubbachuun barbaadan rakkoo hamaa keessa jira uummata isaa jecha falli isaa irraa dubbachuus miniselasii waraanuma bilisummaa Oromoo tumsuu duwwaadha lafa ijoolleen natti duwwaatti kan isaan hafuura nagaa argachaa jiran uummatichi jecha kanaaf egaa dararaan uummataa akka itti fufuu isinitti meenture ammas isuma kana dalagaatti jiru jecha inni kan biraan namni waan qiyyaafannaa irraan ilaalee wayii tokko miti si'a baay'ee gaafate dubbatu warri maadhee amantii jala gugatanii siyaasa mataa isaanii uffachuu barbaadanii abaluu jibbiinsa amantii qabaa jibbiinsa maalii qabaa jira ani bilbilli kun waaqa kooti jedhee yoo namane deemtaa nama dhuunfaa miti kun faayidaa dhuunfaa kootiitti waaqa kooti jedhee waaqessaa yoonaaf ta'ee naa ta'a jechaadha qeenxee nama dhuunfaati jechaadha ani wanti itti jiru kun eenyuun bakka bu'uu hin danda'u maatii koo kamillee jechaadha siyaasni amantiin akka kana waan itti amantii tokko duukaa bu'uu jechaadha amma yeroo darbee yaadattu namoota akka qoosaa wayiitti ilaalanii Saudii turee galee haajii ta'ee sheekii ta'ee jiraniitu sanyiin gaafanii maqaan isaa maal jedhamanii mataatti maratan kun warri musliimaa kuni jechaadha akka amantii musliimaatti wanta godhamu kana sanyii mataa isaa kaa'atee dhufe yaadi Oromoon badaa irra ni ilaalle yookaan xiinxaltoonni siyaasaa keenya kun badaa irra ni ilaalle malee inni ergaadhaaf qabiyyee guddaa qaba beekatu amma humna isaaniitti siyaasa hojjetachuu isaaniitti warri bilisiginnaa warri opiidoo amma humna isaatti siyaasa hojjetachuudhaaf turte namni badaa keessa ilaalee jiru namni badaa irraa bitan jiru malee jechaadha amma dhugaa sana garuu burusseen sitti siyaa dhukkubu sababiin isaa maaliif qabsoo bilisummaa Oromoo kana yeroo hundaa dhimma shororkeessaa dhimma amantii hojii walitti dhura baay'ee tattaafatu iyyaadhattu liiban eenyuuti inni zoonii gujii lixaa gujii bahaa ta'u akkas kan hoogganaa ture liiban amma inni musliima jechaadha amantii musliimaa hordofa nama kana yeroo waraanni naannoo sanarra socho'aa ture taa'ee danda'aa kanatu fuudhee maxxansaa ture shororkeessota alshabaabii wajjin waliin galuudhaan sanni marata kana maratee ayigilaasii godhateetu ka'ee jira suuraa sana yoo yaadatte liiban jedhama hoogganaa waraanaati zoonii gujii bahaa ta'u gujii lixaa ta'u naannoo kibba Oromiyaa kanarra ture jecha isa maal godhanii shororkeessa alshabaabii wajjin hojjechaatti jiru kunuutti hoogganni shanii jedhaniitu suuraa isa sababanni marata sana godhatee jiru duwwaadhaaf areeda dheereffatee wanta jiruufitu fidanii dhufaniitu uummata agarsiisaa ture maaliif qabsoo Oromoo kana shororkeessaa wajjin walitti dhuudhaaf siyaasa guddaa irratti hojjetu wanta ta'eef ammas shirrinni guddaan jarri kun sanyiitti marata sana kaanii fidan maali yoo jette dhimma amantii hojii wal fakkeessanii siyaasa warra lixaa kana biratti gurgurachuudhaaf warri ilaalcha gaarii waan hin qabaanneef dhimma kana wajjin waa wal qabatuuf warri lixaa kuni warra lixaa biratti jarri kun shororkeessota waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaadha jarri kun ragaansa kana mee yaadadhu itti fufee maaltu ta'e eega sanyiin galee booddee Wallagga Bahaa keessatti qillee Wallagga naannoo Damdoolatti warra galee jiran hundumatti akka yuunifoormii fakkeessanii mataa isaaniitti maranii fidan hunda isaaniitti milishoota isaanii warra magaleessatti uummata dararaa turan gaafa qeexxoo oldeeffatanii ittiin uummata burjaajisan hunda isaaniitti mee dhaqaati ilaalaa viidiyoo isaan galakkisaa turan suuraa isaan maxxansaa turan mee dhaqaati kan viidiyoo ilaala daabee waraana bilisummaa Oromoo sana garasitti marata sanatti baay'ate maaliif dhimma shororkeessaa hojii walitti dhuudhaaf taphichi isa kana bara gurgurtaan isaanii siyaasa isaan hojjetan akka yaada isaaniitti amma isa kana yoogaa musliima fakkaatee dhufe shororkeessaa jedhanii warri lixaa kun nurraa bitatu isa jedhuunitu hunda isaatti marata keessa fidde sanyiin ulaagaa maaliitiin wanta marata sana bira kan ga'e amantii sanas hordofuu baates garumaan dhimma siyaasaatti jedhaniitti kaa'anii fidan isa shororkeessaa hojii walitti dhuudhaaf amma humna isaanii gurguratanii jecha akka yaadaatti nama irraa bituun dhabame faniima godhatameetu Ajiniqiluudha jirduwaara sheekiidha maaloo jedhaniitti qoosamee bira darbame dubbichisa kana miti siyaasa gurgurachuu ture xabi isaanii jecha maaliif sanaa hojii yoo walitti dhufee warri lixaa biratti ilaalcha gaariin qabaatu waraana bilisummaa Oromoo siyaasa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e waamanii haasofsiisanii arganii kaayyoon adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e siisa viidiyoo garasitti faranjiitu beeka kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e bu'uurri isaa maaliif bu'uureffamee maaliif hundeeffamee maalirratti hundeeffamee tokko lamaan of biraa qabu jechaadha garumaanni yoo inni kun humna qabate biyya sana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Oromiyaan yoo biyya taate isaanis sodaa guddaa qabu ilaalcha shakkiitiin ilaalu beekadha warri kun ilaalcha shakkiitiin ilaalu warri lixaa kun ilaalcha shakkiitiin ilaalu jechaadha maaliif ilaalcha shakkiitiin ilaalu itti naman badaa wanta kanatti ifama rakkina teeknikaatiin natti fakkaata ishee tokko naa qaba kanaaf egaa ija shakkiitiin jara kana biratti gurgurachuudhaaf amma humna isaanii siyaasa kana gurgurachuudhaafitu daba kana dalaganii fidanii warra achirraa dhufan hunda isaanii jechaadha warra waraana fakkeessanii gashan milishoota isaanii ittiin uummata dararaa turan hunduma isaanii garuu marata sana itti kaa'anii fidanii jechaadha siyaasichi maal shororkeessaa hojii walitti barbaadamee jechaadha akkasuma warra lixaa biratti ilaalcha gaarii waan hin qabaanneef warroonni akkasii akka shororkeessaatti ilaalamu wanta ta'eef sana hojii walitti dhuudhaaf dhugaa tokko sitti ati jibbinsa wayii sitti fakkaachuu danda'a waraana bilisummaa Oromoo Gujii keessatti Boorana keessatti Wallagga keessatti hafee
utuu garaan argee kana keessatti arsii keessatti jalqabaa fi ta'e baay'ee isaanii salphata ture rukuchiisuudhaaf. Maaliif uummatni keenya naannoo kanarra jiraatu musliimatti caala wanta ta'eef musliimota wanta ta'eef yoo isaan achi keessatti madda fee biqile yeroo sana yeroo jalqabaa sana achi keessatti wantichi kun keera ta'e silaa shororkeessaa godhaniitu yeroo sana daaraa godhanii rukutu jechaadha. Yaalii guddaa godhanii fi yaalii isaan godhan sitti maattiin jira. Liibaniin fidanii liiban eenyuuti inni? Liibaniin fidanii jechaadha. Taayyeeffaa maxxansaa turan kunoo shororkeessaa hoogganaa shanee shororkeessaadha jedhaniitu suuraa isaa waan inni kan amantaa sana hordofu uffatee ka'eef. Akkasitti uummata burjaajessaa turanii jechaadha. Kutaa lammaffaa isaatiin isaan amma sanyiitti kaa'anii wanta sana mataa isaatti maranii akkasumas loltoota gaggalte jedhanii milishoota isaaniitti naqanii fidanii agarsiisaa turaniif ammas waliin makaniitu warra lixaatti gurgurachuuf turanii jechaadha. Lixi isaan garasitti beeka. Sodaa guddaa qabu yoo Oromoon biyya qabate dhugaa isinitti muka warra lixaa gaafa jiran warra Ameerikaa Awurooppaa fa'aa kuni sodaa guddaa qabu. Oromoon biyya sana yoo qabate nagaan gaanfa Afrikaa miti Afrikaa keessatti akka inni dhufu beeku. Garuu saba guddaa akkasitti yoo kennan waan isaan gabbaru tokko hin qabu sii galee. Waan hundumaatiin irraa hafaadha qabeenya hundumaa qaba wanta ta'eef yoo abbaa biyyummaa isaatti deebi'ee isaan gabbaree isaan jala deemuu hin danda'u. Kanaaf saba biccuu biyya sana keessaa kaasanii sanaan qabataniitu albuuda isaanii waan barbaadan rukutachaa jiraachisuu barbaadu malee akka nagaan guutummaa sana biyyattii sana gaanfa Afrikaa miti Afrikaa keessatti dhufu beeku sabi kun yoo iddoo qabate. Isaanis sodaa sana qabu. Maaliif waan isaan matan faayidaa mataa isaanii argachuu hin danda'an. Oromoon of danda'e yoo gadi ba'e yoo biyya mataa isaatti dhaabbate. Isa kanaaf jara kana biratti rakkoo kan ta'e malee dhugaa Oromoo wallaalanii yookaan waan Oromoon barbaadu wallaalanii miti. Sodaan isaanii isa kana. Biyyoota garaagaraa keessatti gurmuu garaagaraa ijaaranii kan isaan amma Sudaan kibbaa keessatti warra Ispeelee jedhamu kana gargaaranii kan isaan achiin kutanii maaloo jedhan albuuda achiin saammachaa jiru jechaadha. Warra Ingilizii fa'aa kun Ameerikaa fa'aa kun. Isuma kana jechaadha. Oromoon yoo biyya qabate garuu sana kennu carraa sana kennuu hin danda'u. Akkuma kana warra bitamtuu nu keessaa warra maqaa Itoophiyaatiin warra maqaa biyya jala socho'uu dandeessu warra ideoloojii Itoophiyaatiin cuubamte sana jaroota akkasii warra Oromoo of Oromiyaatti namanne warra Oromoon biyya ta'uu isa duraan biyya turte sana warra itti namanne warra akkasii keessaa fudhanii maqaa Oromootiin daldalsiisaa jiraachuu barbaadu jechaadha. Akkuma amma wayyaaneen gaafa dhufte viidiyoo bixxilattee ittiin diraamaa daladde kana isaan kunis Itoophiyaa sana keessatti jechaadha. Akka jiraatan barbaadu malee akka Oromoon bilisoomuu barbaadanii jechaadha. Kanaaf wallaalanii miti beekan waan Oromoon barbaadu. Tapha kanatti taphatamaa jira jechaadha. Isa kanaaf siyaasa akkasiiti kan isaan gaggeessaa jiran. Inni kan biraan amma aktivistoonni seessee baay'een isaanii fuudhaaf heerumatti namaniiru waan gaariidha kun. Namni immoo miisnarraa qabu hin jiru. Garuu lola waraana bilisummaa Oromoo raadhiisa waraana hin qabnu jettu deebitanii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ganama galgala jandaan itti kenname jechaadha. Ijoolleen qadiidaa waan nabee ijoolleen obbo Daawit deeggartoonni Abaawaa hundi isaanii amma fuudhaaf heerumatti namanii jiru. Isaan bilisoomanii jiru wanta ta'eef. Hojiin manaa guddaa itti kenname beekadhu hin dagatiin. Marroon amma madda isaa lafaatti siisee hortee balfasee wanta garaagaraa gootuuf qulqulleessine jedhe madda isa guddaa tokko dhiiste jirta marra. Maddinni guddaan akkasin diigamtan akkasin ganama galgala burjaajoftan akkasin wal dura dhaabbattan akkasin yaadii waraana bilisummaa Oromoo tokko ta'ee inni kaaba jiru inni kibba jiru baalixa jiru kun walii wajjin socho'an kan ganama galgala madda isaa kennu gullallee irraa qabu daawwit biraa madda. Ishee kana qorsuu danda'u qabda. Dubbattee taati kanaan dura namni badaasii dhageen jiru. Amma sirra deebii dubbadhu. Jarri gantoota ta'uu isaanii abbaa shiroota akka ta'an viidiyoos bira jiru sanas baase. Isaan erganii ittiin burjaajisuuf kan qabdee waraabde sana dhuga lakkiste moo dhugaa keemba. Boolla keessatti miti boroo eega dabartee booddee yoo gadi bee faayidaa tokko hin qabu. Har'a Oromoon beekuu danda'u qaba. Shira isaan dalagaa jiran mootummaa kanaaf dura wayyaanee wajjin akkamitti dalagaa turan har'a immoo ifaa ifatti. Akkamitti ganamaa galgala hojiin manaa guddaa isaaniitti kenname haalli gonfaatti isaaniitti kenname warra baa'oo seesee kan hunduma isaaniitti jecha warra maqaaf baa'oo kaleessa tokko hundumaatti kan kenname keessumaa Abudaawii kan kenname waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu duwwaadha. Waraanicha diiguu duwwaadha. Madda isa kana qorsuu danda'u qabda marroon. Har'allee jirti harcaatonni tokko tokko. Haftee jirti bara hambaan battaleefaa har'allee naannoo gimbii baadiyyaawwan isaa keessatti namoota saamaa jiru beeku. Ishee kana ammallee qulqulleessi. Garuu maddi isaa inni guddaan hafee jira mootiin kanniisaa yoo duutee kanniisonni kan biraan waabee taatii jedhan. Waabeen immoo dammeessuu hin dandeessu. Kanaaf inni guddaan maddi isaa gullallee irraa ka'eeti. Kana fuurri keessan akka tokko hin taane yaadii keessan akka tokko hin taane ganamaa galgala diraamaan isin irratti hojjetamu. Isa kana irratti hojjechuun gaariidha. Inni kan biraan amma seeseedhaaf kaafa'an tokko ta'aniitu uummata Oromoo burjaajessuudhaaf dhufuutti jira. Akkuma isaa yeroo darbe gaaddisa hooggansa Oromoo maaloo ta'e jedhanii diraamaa uummata Oromoo irratti hojjechaa turan. Amma immoo jarri kun tokko ta'anirraa Budaawwitii fi Obbo Mararaanii walii wajjin ibsa yeroo dhiyootti sii baasu amma gaagara filannootti qopheessaa jiru. Ngowoomin keessumaa uummati baadiyyaarra jirtu dhimma kaafaa'uun deeggara. Abaawoo seesee yookaan abaawoo maqaa abaawootii warra daldalan abaawoo bakka bu'eetanii filannootti dhiyaadha. Waan akkasitti dhiyaadha. Lubbuu keenya gaagee mee Oromoo sagalee ta'anii fi beeku warra godinaalee Oromiyaa keessatti bakka bu'aa abaawootii bakka bu'aa kaafaa'ootii jedhamanii dararamanii hidhaatti dararamanii namni maqaa isaanii kaasu jira. Isaan achi keessatti maqaa isaaniitiin dararaa argu isaan kun paarlaamaa keessa galanii miindeffamanii jiraatu. Dararlee miindaadhaan jiraachaa jiru beekan. Mootummaatu kaffalee fi jiraachaa jiru maqaa mormituuti. Isa abbaan tokko dhaqee teessoo irra taa'u maaf ganda kee keessatti duuta. Waan faayidaa siif hin qabneef maafitu miidhamta. Maqaa abaawootii maqaa kaafaa'ootiin ganda keessa deemtee bakka bu'aara maal yoo jette sumatu lubbuu kee irratti murteessaatti jira jechaadha. Sanaan bilisummaa waan dhufu waan hin jirreef. Jarri kun egaa tokko ta'anii dhufaniitu uummata Oromoo burjaajessuudhaaf amma nuyi tokko ta'anii akkuma yeroo darbe gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii Oromoo burjaajessaa ba'an sana dhaabonni Oromoo walitti dhufne irra tokko ta'anii jedhanii amma isa kanaafitu haal duree mijeeffatan yeroo darbe suuraa wayii tokko galakkisan turan barisee. Isheen qilleensi maal akka fakkaatu namni maal akka jiru ilaaluumaafidha jechaadha. Yaalii amma fakkeenyaaf meeshaan tokko gaafa hojjetamu
Yoo meeshaa waraanaa ta'e dhukaasameetu ilaalamaa jechaadha. Kiiloomeetira meeqa akka inni deemuu danda'u maal akka inni barbadeessuu danda'u akka kana yaalii inni isaan amma yeroo darbe suuraa wajjin kaanitti galakkisan ajandaa kanaaf of qopheessaa jiru Oromoo burjaajessuuf amma immoo gaafa ajandaan Jawaarii qabbanaa'ee jedhu isaantu immoo gadi siifa'uudhaaf jira jechaadha. Argitee yaa Oromoo daba qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dalagamu maqaa Oromoo warri baatan diinni tokkoffaan jira kana beekadhate nafxanyaa garasitti wayyaanee gara shaabiyaa garasitti diinni tokkoffaan warra maqaa qabsoo Oromoo hoggana jedhu warra maqaa abaa'oo seesii abaa'oo raan socho'u abaa'oo seesiitii fi kaafaanis ilma Itoophiyaa dhaban wanta akkas itti amaneen beeku jedhee dhaaba Oromooti jedhe bara bulchaa baduu warra bara Rabbi lubbuu isaanii jannataan akkanasiisun doon jedhamiti isaan paarlaamaa keessa ta'anii yoo xinnaate sagalee uummataa ta'aa turaniif waggaa meeqa turan paarlaamaa keessa Dr. Maraan takkaa dhageesse beekta miinda isaanii nyaatanii dura madamee fi mana qabaanna maal isaanii qabsoon isaanii kana nuyi kaayyoon keenya jedhan gaafa isaan gadi ba'anii sii baasa viidiyoo isaan biraa qaba kaayyoon keenya nuyi masaraa minilikiin qabachuudha aangoo barbaanna aangoodhaaf qabsoonnaa jedhan kaayyoon kaafaa isa kanaa jecha uummata aangoomsuutu hin taane isaan aangoo qabachuu teessuma qabachuu paarlaamaa galuu miinda isaanii nyaachuu jecha kanaafitu waltumsanii sitti dhufaatti jiru jarri kun tokko ta'anii jechaadha. Inni kunis ajandaa sii dhufuudhaaf gidduu kana gaafa kan jawwee qabbanaa'ee jiru booddee kanatti argitu kaafaayitu gadi ba'ee seesee wajjin tokko ta'aneerraa warra maqaa baatiin daldala baa'oo gullallee jecha tokko ta'aneerra jedhaniitu uummata Oromoo burjaajessu jechaadha. Barbaadu ka bilchiginnaanuu dibbee reebuuf jalatu sheerii godhee fiitu afarsa tokko wanta ta'eef. Naanif qalbiin uummataa jabaatee waraana isaa bira dhaabbatee akka bilisoomu barbaada wanta ta'eef waruma yaada uummataa facaasu kana yaada uummataa bittinneessu kana danda'an goosaan amantiin bittinneessu kana jara kana fidanii sitti agarsiisu jechaadha. Bilaan isaan baafatanii dhufaa jiran isa kana jechaadha. Kanaaf Oromoo dammaqii qabsoo kee tumsi waraana kee bira dhaabbadhu. Falli biraa tokko hin jiru. Isinii galeera? Falli biraa tokko hin jiru. Kan hin dursee isinitti maa jiru ajandaan kuni dhimma jawwee nama ajandaa shaqqalannaa isaatii saamicha maallaqaa maqaa kitaabaatiin itti jiru kana booddee sanatu sii dhufa wanta ta'eef. Waa'ee milishaa uummata dararuu amma miidiyaadhaa farsamu kun mormi namaa citee hacaaluun qaagodhanii guyyaa saafaa battee ajjeesanii maal fidde? Wanti dhufu tokko hin jiru sii galee miidiyaa irratti afarsuudha. Propagaandaa torbee lamaa ta'uu danda'a. Yoo baay'ate baatii tokko yoo baay'ee dheerate sigalee waan goote tokko hin qabdu sanaa wanti dhufu tokko hin jiru mootummichaaf hin ta'a maaliif isa ajandaa isii itti kenneetu ofii laf jala isaa waan godhatu godhataa jechaadha amma namni dhagaa jira dararaa uummata dhagaa jiru isa batalee faan qe'ee keessa deebi'anii jirdu'aa yookaan sanyiin qe'ee keessa deebi'ee lafa kaleessa maaddii irraa nyaachaa turetti lixa shawaa keessatti horra guduruu wallaggaa keessatti diraamaa jara kun lamaan hojjechaa jiran gareen jara kanaacha mee tokko moo maqaaf deeggartoota baawoo boora ofiin jettu kanaaf hin gaaffii tokko sii qaba. Maal fayyadanii kaleessa maraqee diinatti galee kaleessa diinatti ergatee ture har'a qawwee baatee yoonni maaliif ajandaa siitaa suuraa isaa maxxansu maal si barbaachise har'a tuqaa gootee lafa buusti waboonuu lafa buusti maal si dhiphise kun ajandaa siitaa amma. Kilaashii yookaan baazuqaa isheen baattee naannoftu miti bara diroonii dhaan dadhabame waraanni bilisummaa Oromoo suuraan ni keessanaan maaf ajandaa taatati dhalootuma ajandaa fuumee atillee qalbiillee hin geeddarattu suuraa diinaa fuutee piroofaayilii kee rakkeesse kun wabaluu jechuun isa kana inni woboo loluu raqu isa dhiisi mootummaan Itoophiyaa loltoota qabu hundumaatti bobbaasee dadhabe bara. Jaarsummaa kan isheen ganama galgala jettu gaafa mo'amtuu dha bara gaafa dadhabduu dha bara ishee gantuu hafuuftuu keessaa baqatee maqaa wobootiin saamaa baatee amma jalatti deebite qeeseetti saree warri guddise dhabee warri abbaan guddise dhabee warri raqaa argatee jedhan qe'ee raqaa keessaa dhufte raqumatti deebite si galee lafuma raqaa isiitti deebite maaf warri kun ajandaa sii taa'e maaf suuraa namaa naannessuun si barbaachise warra gantoota kaleessa woboo ture dhiisi irraanfadhu waa'ese nama du'e hin beektu fira du'e hin qabdu akkasitti irraanfadhu jarri gantoota kaleessas maqaa waraanaatiin saamaa turan arra saamuu abdeemaatti jiru malee woboo loluu raqaatiin jiran bara battalee woboo loluu irratti horroo keessatti saamicha uummataa deemte bara saammatti sana kanaan dura kaa'ate sana walitti qabachuu kan biraa immoo deebitee saamuu irratti dhiira taanaan dhaqanii lafa waraanni bilisummaa Oromoo jiru beeku miti achi biraa dhumne miti mee dhaqanii maal si dhibisa waa'ee isaa kanaaf kun maaf ajandaa sii ta'a dhiisi warri maqaa fi baawoo boodee jette yookaan yoo dhugaa qabaatte atis Girisaa wajjin garaagarummaa tokko hin qabdu. Ajandaa madiinni sii darbatu tokko bahee shorbeen suuraa fuudhee fanneetti qabadhu laa itti qoosa akkama fakkeenyaaf shorbeen waan akka daansii shobbisa wayii tokko shobbisnaan saree hojii walitti hidhaniifaa fanneetti qabatanii waan manni godhe inni kun waan gaarii sii galee itti kolfisiisuuf itti kolfuuf itti bu'aaruuf sii ta'a. Kanaan ala garuu ajandaa sii ta'uu hin qabu. Ajandaa torbee sii ta'uu hin qabu. Piroofaayilii kee sii ta'uu hin qabu. Kashalabbeen hattuun qabsoo Oromoo gantee galtee ajandaa sii ta'uu hin qabdu. Kanas ajandaan godhatin. Ajandaan kee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu waraana tumsu waan waraanni kee godhaa jiru. Dhugaa waraana bilisummaa Oromoo qe'ee Oromoo keessatti lafanii bilisoomsaa jiru waan diinni godhaa jiru yoo maxxansite yeroon sigaa guyyaa guutuu yoo maxxansaa sa'a 20 yoo maxxansite sigaa sun hundumtuu yoo jecha yeroo iyyuu qabatta dhugaa sana dubbachuudhaaf. Warroota qe'ee Oromoo keessa ergaa gabaabduu uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu qe'ee Oromoo keessatti milishoota beektaa, kaabinoota beektaa, kaadiroota beektaa. Falli jiru suuraa jira kanaa ijoollee waraana bilisummaa Oromootti kennaa. Suuraa jira kanaa baasaa maqaa jira kanaa wajjin eessa akka isaan jiraatan gandisee duwwaa meeqa akka taate eessa akka jiraattu maatisee wajjin suuraa jira kanaa maxxansaa kaabinoota kana. Waraana bilisummaa Oromoos qe'ee Oromoo gaafa bilisoomsitan akka isa waggaa 4-5 darbee kana milishoota bira darbitanii kaadiree yookaan kaabinee bira barsiisnee darbine jettanii viidiyoo tapha akkasiin hojjetu kana booddee araaraman qabaatanii waan makalaakiyaan sodaatee dhiisitu milishaan ganna keessaa waan beektuuf
gandicha keessa jiraachaa jirte achi keessa dhalattee guddatte wanta ta'eef ergama diinaa sana kan hojii oolchaa jiru milishoota wanta ta'eef ati immoo milishoota biran darbin milishoota irra akka qabuun kee waraana bilisummaa Oromoo baay'ee gaageera. Lafati waraana makalaakaa rukuttee baasetti dudduubaan ijoollee keenya meeqa kan gaage milishoota beekatu mana keessa teessee karaa qaawwaa manaatiin itti dhukaasti ijoollee meeqa qaqqaalii meeqa nu jalaa nyaatteetti. Tapha akkasii irra deebitanii taphatina. Waraana bilisummaa Oromoo bilisoomsitu inni jalqabaa kosiin eessaa ka'a mana keessaa ka'a. Mana jechuun eessa ganda sana jechaadha. Ganda mana inni keessa jiraatu keessaa ka'a. Achi keessaatu yoo qulqulleessite gandi sun bilisa beera jechuudha. Kanaan ala barsiistanii gorsitanii yoo gallakkistan gara laafummaan obboleettii gara laafettiin obboleessaa fulfooftise jedhanidha jechaadha. Waboon xamoo kana taphachaa jirta. Wallaalota jettee barsiisanii gallakkisu milishaa qabanii miti. Si'a lama sadii waraana bilisummaa Oromoo boojiira beekadha yoo argitanitti ta'e. Isaanumatti nutti agarsiisaa ture viidiyoo isaa waraabee miti. Si'a lama sadii. Si'a lama sadii kan inni dhufe si'uma ajjeesuu dhufe beekadha. Sitti dhukaasaa ma dhufe. Rabbumatu gara kee godhee si hambisnee harkaan qabde miti. Nyaata sii fideen rashina sii fideen beekadha. Si ajjeesuu raafitu rasaasa sitti dhukaasaa dhufeeti kan inni qabame. Si'a lama sadii dhiisiti lammata deebi'ee dhuunaan maal gochuu maaliif gadhiista. Harree gootee baay'aatti baachifattee hin deemtu yoo mallee ol deebisuu baatte qeetti deebiin deebi'ee dhufe miti maa abbaa baachifattee of duukaa fuutee hin deemtu. Hojii maaf hin hojjisiisattan of duukaa baatanii deemtanii nyaata isinii baatee deemu uffata keessii miicu. Kanaaf tapha akkasii dhiisaa. Kaabinoota ganda keessaa isin darantu immoo suuraa isaanii erga peejiin jira wanta ta'eef peejiin adda bilisummaa Oromoo baawwa boo achirratti dhoobamu eenyummaa yeroo san argite tokko lamaa funaanamuuf jette kana booddee milisha kaabine kaadire dhaggeeffadhu akka kaleessaa uummata darareetanii deebi'ee nagaan jiraadhaa waggaa 27 warreen nama dararees deebi'ee itti fufee kunoo mootummaa dhufee wajjin qalbii geeddaratee itti fufee akka jiru kana booddee hojjetu isa dhiisii lafa waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomse keessa kana booddee kaabineef kaadiriin jiraachuu hin dandeessu beekadhu lafa naannoon dhalatee guddate keessa hin jiraatani bara baqataniitu gara godinaa ol babaanii Adaamaa jiraachaa jiru baay'een isaanii. Waan isaan uummata godhaa waan beekeef waraanni bilisoomseetu ari'e naannoo sanaa jecha. Teessuma qabaachuu hin danda'an kana booddee qe'ee sana keessatti qe'ee itti uummata dararte keessa jiraachuu hin dandeessu. Kana gochuun dirqama waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf akka kaleessaa araaramatu jira jettee amma shiyoona qaban naga lakkisu jettee yoo deemte inni kun of sossobaatti jirta. Dararaa uummata irraan geessu sirraggee arguu barbaanna nuti. Yakka uummata Oromoo irratti dhala Oromoo dubartii Oromoo maanguddoo Oromoo shamarran Oromoo irraan gahaa jirtu kun sirraggee arguu barbaanna. Isa barsiistanii viidiyoo waraaban miti. Hojiidhaan itti agarsiistaniitu akkasiin lammata ol deebitee janamaan ilaalle gootanii yoo barsiistan malee araaraman qabu kana booddee milishaadhaaf kaabineedhaaf araarama qabaachuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Hingaa waggaa 4-5 baattaniittu waggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenyeedha yaadatti. Kanuma isin jechuu barbaada jabaadhaa waraana keessan bira dhaabbadhaa abaaboo boona waaru injifannoon uummata Oromootiif guyyaa gaarii galgala gaarii bakka jirtan manatti nagaatti.